looqa jechuudha. Sirna gadaa uummanni Oromoo jaarraa hedduurraa eegalee waggoota 8 karaa dimokiraatawaan aangoo gadaa baalli walii dabarsaa ittiin wal bulchaa rakkoolee hawaas dinagdee fi siyaasaa ittiin hiikkachaa siin gaheera. Uummanni Oromoo dhiibbaa fi tooftaawwan cunqursaa sirna gadaa kana ukkaamsuu fi balleessuuf irratti raawwatamaa ture dandamachiisuun sirna kana siin gahee jira. Seenaa aadaa fi sirna gadaa duudhaalessaa waliin eegee fi kunuunsee arraan ga'uu keessatti ammoo hawaasni Oromoo Booranaa adda durummaan eerama. Haaluma kanaanii sirni walharkaa fuudhinsa baallii Booranaa 71ffaa raawwatamuun duratti jilli aadaa Gooroo Booranaa ardawwan jila adda addaatti jilatamu eegaleera. Yaa abbootii gadaa Booranaa arboora hawwaxxuu fi konnitu akkasumas siladuun Booranaa dabalatee abbootii jilaa ta'ee dilbata darbee eegalee ardaa jilaa adda addaatti Gooroo godaananii. Abbaan gadaa Booranaa 70ffaa guyyoo gobbaa bulee giddugala sirna aadaa fi ardaa jilaa Booranaa Aanaareeroo ganda hoomachoo waggoota 4 qubatanirra yaa isaanii waliin ardaa guutootti jila odaa buluu godaanu. Yaa'ina arboora abbaa gadaa guyyoo gobbaa ollaa saaniiti gara ardaa jila gootootti godaanuuf jiru. Ardaa jila gootootti godaanuun dura ardaa jila lafadhaa kan jedhamudha kan qubatanii bakka kanatti maaltu raawwatame jedha bultii jila aadaa buluun duratti siyyaa arbooraa garamii godaanee garamitti qubata abbaan gadaa Booranaa guyyoo gobbaa bulee akkasitti himanii. Qarteessoo jirru ardaa jilaa tamma godaanuuf gara guutoo fulaa iddoo galma odaatti dhaaban ammachi godaanuuf fulaan sun ol gabbisa ardaan quttumaarti ardaan guutoo ammachi godaanuuf ona kana arda faanneetiin yoo waaqedhe guyyaa kanatti ammoo galgal kana yoo aduun dhiite on jalbultiiti on lafdhaadhaan akka aadaatti lafdhaa kan qubatanii. Yaa arboora abbaa gadaa Booranaa guyyoo gobbaa waliin gara ardaa jilaa guutootti godaanuun dura ardaa jilaa lafdhaa qabachuun babbacii qalachuun arerreetanii eebbifatanii. Dura duuban dheedee gabba dura duubu nu gabbisi booroon mormaa saddaa nagaa guutu gosa nagaa guutu nagaa nu guutu jiltanallee nagaa nu eebbaatu. Yaa arboora abbaa gadaa guyyoo gobbaa waliin ganama kana bakka qubatanii gara kanatti godaananiiru. Bakki kun bakka ardaa jila lafdhaa jedhama. Abbaa gadaa guyyoo gobbaa waliin jiran yaa'an kun kan qubatanii sirna bacbacii yookiin immoo sirna kadhannaa yookiin araarfannaa raawwatatanii iddoo kanatti kan jiran galgala kana keessa. Namni qalu abbaa warra cufiin qala. Inni wanni qalamuu faadaa ardaa kanaatti ol lafdhaa ka jalbultii waan taateef boruwaan ardaa guddaa kantu godaantuuf. Asin meedhichi jiidhaa kanaan eebbifatte waan cufuffaltiin haa tolchette arda naa milkoomsette gooroo naa qajeelchette karaa kanaan namuun kadhate karaa kanaan godaane karaa kanaan ardaa bordiidham kaan jechuudha. Jilli odaa buluu jila milkii fi gootoo fi eebbaa akka ta'e abbaan gadaa Booranaa guyyoo gobbaa himanii. Ormaat qabdi. Belgayoo odaa buleenu bultum waaqa kadhatan waaqaan nu milkoomsi ardaa kanaan ardaa kaayoo nu tolchedhanii waaqa kadhatanii. Roobitti argatanii kaayotti argatan kaayoo fireessa qabdi milkii qabdi ni gabbatan sayoo qoraa uqqaan dhufitti gabbata. Sirni babbacii qaluun ararratanii eebbifatanii sirna araarfannaa raawwachuun maal akka ibsu itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaa obbo Jiloo Diidaa dubbatu. Booranii yoo bacbacii tan qalu hin qulqullaa jechuudha. Akka reefu ardaa jilaatti godaanaan duraatti illee kan waaqa gaddisiisan kan aadaa gaddisiisan kan namni hin feene kan waaqi hin feene waan tolchan cufa. Asii qulqullaa'aniitiin borimmoo gara ardaa jilaa guutoo godaananii. Ardaa jilaa lafdhaatti halkan sirna babbacii qalachuun ararreetanii erga eebbifatanii bulaniin booda barraaqa gara ardaa jilaa guutootti godaanuun dura abbaan gadaa Booranaa guyyoo gobbaa fi ayyuun yaa arboora bokkuu hangafaa fi jaarsa kosii uwwisuun ardaa jilaa lafdhaarraa gara ardaa jilaa guutootti godaanan. Yaa arboora abbaa gadaa Booranaa guyyoo gobbaasii ardaa jilaa guutootti qubachuun galma dongoran. Jaarsi galma odaa yaa arboora abbaa gadaa Booranaa guyyoo gobbaa itti dhaabamu kun ayyaana 27 ijaarama waan ta'eef guyyoota 27f walitti aansee ijaaramu itti fufeera. Gabaasa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'ee Taarraqanii Koorsaa godina Booranaa aanaa Areeroo ardaa jilaa guutoorraa.